Nagaan Waaqayyoo kan Abbaa, kan Ilma isaa, kan Hafuura Qulqulluu bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Guyyaa irraa kana sagalee Waaqayyoo keessaa macaafa moototaa isa jalqabaa boqonnaa 19 lakkoofsa 5 hanga 8 irra isa jiruun dubbisa. Kan irratti hundoofnee daqiiqaa murtaa'aa sagalee Waaqayyoo walii wajjin dhageenya. Inni mukicha jala gadi ciisee rafaa utuu jiruu kunoo ergamaa Waaqayyoo tokko dhufee isa rurrukute. Ka'iitii nyaadhu jedheen. Yommus Eliyaas dammaqee asiif achi ilaalee bixxillee barbaadaa ibiddaarra jiruuf bishaan cuggee tokko mataa isaa duratti hin arge. Ka'ees bixxillicha nyaatee bishaanichas dhugee deebi'ee hin rafe. Ergamaan Waaqayyoo sun si'a lammaffaa deebi'ee gara isaa dhufee isa rurrukutee karaa fagoo waan adeemtuuf ka'iitii nyaadhu jedheen. Eliyaas yommus ka'ee hin nyaatee hin dhuges. Humna nyaaticha kenneefiinis guyyaa 40 halkan 40 amma Siinaa tulluu Waaqayyootti adeemee ameen. Mata duree nuyi dubbii Waaqayyoo irratti ilaallu kan geenye garasitti yaadu yookiis bakka geesse garasitti yaadi mata duree jedhudha. Iddoo ati geesse karaa ati adeemtee dhuftee fi si Waaqayyoo gidduutti yaadannoo guddaadha. Borii keetiif immoo ka'umsa isa jalqabaa ta'a. Kutaa kanarraa akka dubbifnutti waa'ee jireenya Eliyaastu mul'ata. Waa'ee Eliyaasiin waa xiqqoo ishee gara booddeetti deebi'anii si yaadachiisuu yaala. Eliyaas macaafa qulqulluu keessatti nama humni Waaqayyoo inni guddaaf jabaa ta'e isarra ture akka ta'e macaafni qulqulluu dhugaa ba'a. Akkuma kana Eliyaas nama Waaqayyoo wajjin gara kuteenya jabaadhaan jiraate yerootti raajonni baay'een Ba'aalitti deebi'anii Ba'aalii wajjin Ba'aaliif raajii dubbatanii inni kophaa isaa nama fuula Waaqayyootti jabaate hafe akka ta'e in argina. Egaa akkuma kana Eliyaas nama kadhannaati. Kadhatee waggaa 3 walakkaa bokkaa caamsee kadhatee immoo deebi'ee roobse. Eliyaas nama raajota Ba'aaliin hedduu isaanii fixeedha. Akkuma kana Eliyaas iddoo aarsaa Waaqayyoo deebisee ijaaruudhaan raajota Ba'aalii wajjin walitti falmee Waaqayyoo abidda waaqarraa buusee bishaan inni iddoo aarsaatti naqee aarsaa dhiise sana akka gubee in agarra. Amma irratti abiddi bishaan gubee aarsaa Eliyaas Waaqayyoof dhiyeesse duwwaa irratti kan argamedha. Egaa Eliyaas adeemsa amma kana adeemee Waaqayyo isaa wajjin ta'e hojii gurguddaa hojjetee iddoo amma kana kutaan isinii kenne kana gararraa isaa yoo dubbistanii isa jalqabaa mootota isa jalqabaa boqonnaa 19 lakkoofsa 1 hanga 4 kana dubbistan Eliyaas iddoo sanatti du'a kadhate. Waaqayyoon an abboota koorra wayyuu na ajjeesii jedhee akka inni du'a kadhatetu argama. Waaqayyo garuu Eliyaasiin akka inni du'uu barbaade utuu hin ta'in iddoo Eliyaas ga'e garasitti ajandaa waan isaa qabuuf isa inni na ajjees jedhee Waaqayyoon kadhate Waaqayyo Eliyaasiif hin eeyyamne. Sababiin isaa jireenya Eliyaasiin achi deebinee gaafa laallu humni Waaqayyoo isaa wajjin haa ta'u dinqiif milikinni isa duukaa haa ta'u iyyuu malee nama jireenya bu'aa bahii immoo jiraatedha. Yeroo itti bokkaan caametti waggoota sanaa hallaatti harkaatii akka inni nyaata nyaate sagalee Waaqayyoo dubbata. Sun erga dhufe immoo haadha hiyyeessaa harka nyaate Waaqayyo garuu Eliyaasii fi iddoo sanatti isa ajjeesuu barbaada utuu hin ta'in Eliyaasii wajjin sagantaa qaba. Allaatti harkaa nyaate kan inni dhuguun barbaadu haadha hiyyeessaa harka qixxaa nyaate kan inni dhuguun barbaadu. Jireenya Waaqayyo Eliyaas kana achi jiraatu yaadeef jiru kutaa ittaanu keessatti in agarra. Gabaabaanumatti iddoo keenya garasitti yaaduudhaaf waa sadan tokkoon isi yaadachiisuu barbaada. Iddoo keenya garasitti yaaduudhaaf inni jalqabaa hojii Waaqayyo jireenya keenya darbe keessatti hojjete yaadachuudha. Waan dabarree dhumne bu'aa bahii dabarree dhumne haala mijatee hin mijanne gadda qabnu gammachuu qabnu keessatti
hojii waaqayyoo nu gargaaruudhaaf hojjete sanaa yaadachuutu barbaachisa. Kan darbe garasitti yaaduudhaaf. Maaliifan akka jedhaa jireenya bu'aa bahii dabarsinee dhumne sanaa keessattuu tun nun balleessin isa garanatti jireenya nu jiraachisaa nu fide Waaqayyo. Waa'ee Eliyaasiin gaafa yaannu Eliyaas hojii guddaa Waaqayyo isaa wajjin hojjete kana dagatee Ezaabeel isin ajjeesaa akka raajota koo keessaan tokko si godha waan isheen jetteef nama du'a kadhateedha. Dinqii Waaqayyo kaleessa isaa wajjin hojjete utuu yaadateera ta'ee Eliyaas iddoo sanatti du'an kadhatu jedhee yaada. Daawwitiin macaafa faarfannaa 66 lakkoofsa 3-7 gaafa dubbiftanii ani sati kaleessa gootee gochaa keessan nan yaadadhaa jedheeti dubbata. Waa'ee oolmaa Waaqayyoo darbee, waa'ee gochaa Waaqayyoo darbee sanaa akka inni yaadateeti agarra. Isa duwwaa utuu hin ta'in fuula Goliyaaditti yeroo argame Goliyaadiin loluuf yeroo jedhe Goliyaadii akka inni isa tuffatetti gaafa inni dubbate Daawit akkana jedhe. Waaqayyo inni kaleessaa yeroon oolota abbaa kootii eegaa ture harka bagudaa keessatti akkan oola abbaa kootii afaan bagudaa keessaa baasu, qeerransa keessaa baasu, afaan bineensaa keessaa baasu inni na gargaare Waaqayyo siin immoo harka koo keessa buusaa jedhe. Wanti Daawit iddoo sanatti yaadate isa Waaqayyo lafa tikaatti isaa wajjin ta'e sana yaadate. Ilaa gochaa Waaqayyo kaleessa nuu godhe iddoo geenyeef amantii jabaadha. Diinni keenya kan inni nu irraanfachiisuu irratti hojjetu inni guddaan aangoo Waaqayyo kaleessa nu wajjin raawwate sana nu irraanfachiisuu irratti hojjeta. Sabni Israa'el hojii Waaqayyo laga Gibxiitti isaa hojjete dagateeti galaana diimaa bira gaafa ga'e immoo iddoon awwaalaa laga Gibxiitti dhabee jedhanii. Maaliidha rakkoon isaanii? Isa Waaqayyo rukuttaa 10 warra Gibxii rukutee harka mootii Fariyooniitii isaan baasee hin irraanfatan. Gidduuma sanatti irraanfatan. Egaa ani kaniin si yaadachiisu amma Waaqayyo inni kaleessa lolee moo'icha nuu laatee arras lolaadha. Waaqayyo inni kaleessa lafa onaa irratti nu sooree arras nu jiraachisa. Waaqayyo inni kaleessa dhukkuba keessatti harka nu qabee arras fayyisaa jireenya keenyaati. Waaqayyo inni kaleessa dukkana keessatti fanuu baasee arras Waaqayyo ifa keenya isa bara baraati. Isa Waaqayyo kaleessa nu wajjin hojjete dagachaa deemuun nurra hin jiraatu. Isa dagachaa deemuun nurra hin jiraatu. Isatu moo'icha keenya haala arra keessa jirruuf moo'icha keenya jabaadha waan ta'eef. Gochaa Waaqayyoo dagachaa deemuu waan keessa geenyeen qorumsaatti galuun nurra hin jiraatu. Kana beekuun baay'ee gaariidha. Eliyaas kanallee waan dagateef du'a kadhate Waaqayyo garuu du'a Eliyaas kadhatetti Eliyaasiin hin laanne. Inni lammaffaan kan geenye garasitti yaaduudhaa fi sagalee diinaa dhaga'uu dhiisuudha. Isinitti hin deddeebise waa'ee Eliyaasiin. Eliyaas iddoo kanatti sagalee Ezaabel sin ajjeesa, sin balleessaa, akka raajota koo keessaan tokko si godha jette sana sagalee sana dhaga'uurraa kan ka'e sagalee sanaan sodaatti gale. Diinni kee sagalee guddaa qaba malee humna guddaattiin si mo'atu hin qabu. Goliyaad sagaleen isaa guddaa ture garuu aangoottiin Daawitiin mo'ate immoo hin qabu ture. Kanaaf diinni keenya sagalee guddaa qaba humna guddaattiin nu mo'u hin qabu. Kanaaf sagalee diina keenyaa dhaga'uu dhiisuudha. Museen gaafa saba Israa'eliin galaana diimaa biraan ga'ee sabatu itti wace. Waca saba sanaarraa kan ka'eeti uleettiin galaana gargar kutuu lafa buusee saba sanaa wajjin wace. Seera boqonnaa 14 lakkoofsa 15 gaafa dubbiftan Waaqayyo maal jedhee ati maaliif gara kootti iyyitaa ulee sana lafaa fuudhi jedhe Waaqayyo. Isarraa kan eegamu waca uummataa waca galaanaa utuu hin ta'in Waaqayyo isa laga Gibxiitii baase sana duwwaa dhaga'utu irra ture waca namootaarraa kan ka'e ulee isa lafa kaa'e. Har'a namoonni baay'een waan isaan keessa jirantu sagalee qaba. Hin dhukkubsanna yoo ta'e dhukkubi sagalee qaba.
barannee hojii dhabne yoo ta'e barannee hojii dhabuun sagalee qaba. Hiyyuma keessa jirra yoo ta'e hiyyumis sagalee qaba. Badhaadhummaatti jirra yoo ta'e badhaadhummaan sagalee qaba. Fayyaa qabna yoo ta'e fayyaan sagalee qaba. Garuu iddoo keenya garasitti yaaduutu nurra jiraata malee bakka keenya sanatti sagalee diinni keenyatti nu lolu sanaa dhaga'uun nurra hin jiraatu. Dhaga'uun nurra hin jiraatu. Nahimiyaanii masaraa Yerusaalemiin ijaaraa. Warri masaraa Yerusaalemiin ijaaramuu isaatiin mormanii Nahimiyaadhaan akka jedhu turan. Masaraa ati ijaarte kunii waangeetu jijjigsaa. Dhugaanumatti gaafa yaaddanii masaraa waangeen jigsitu hin ijaaramu. Arrabsoodhaaf jedhu malee, mooraalii isaatti bu'uudhaaf jedhu malee. Isatti ijaarte kana waangeetu jijjigsaa. Waangeetu jigsaa jedhanii. Nahimiyaan garuu kan nama dhibu haasaa jara kanaan nageenye. Warri kaan immoo achii gadi kottu si wajjin maree qabnaa jennaan nuyi ijaarsa jabaaf guddaatti jirra hin qaqqabnuu jedhe. Ijoollee Waaqayyoo na dhaga'a. Iddoo ati geesse garasitti Waaqayyoo sagantaa guddaa si wajjin qaba. Bakka geesse kana garasitti yaade malee diina keessi kuffisuudhaaf sagalee dhageessisuu hin dhaggeeffatin. Har'a namoonni baay'een utuu waca diinaa dhaggeeffatanii isaanitti guyyaa. Oduu diinaa utuu dhaggeeffatanii isaanitti guyyaa. Nama dhaggeeffachuu hin qabne utuu dhaggeeffatanii isaanitti guyyaa. Namoota abjuu of harkaa fixan. Namoota mul'ata of harkaa fixan. Namoota waan ati qabdu si harkatti jibban bira dhaabattee yeroo kee hin fitin. Qixa geesse garasitti yaadi ati. Eeliyaas sana garasitti yaadu turre ture. Kuni macaafa qulqulluu keessaa waa baay'ee arguutu danda'ama. Waa baay'ee arguutu danda'ama. Bartoonni Ursaa Galaanaatii fi bubbeedha kan isaan sodaatan. Isa sodaatanii, wacanii, wargamanii balaa guddaa keessa bu'an. Hamma lafti bari'utti wallaansuu sana keessa turan. Garuu kan nama dhibu iddootti galaanni isaanitti ka'e bubbeen isaan rakkise sanaa gama Yesuustu jira ture. Yesuus iyyan daanqootti galaana gamaanii galaanarra deemaa dhufe. Galaanarra deemaa gaafa dhufe daawun rakkinaa waan muddamaniif ekeraan nutti dhufeedhaniin inni garuu akka jedhe anaa hin sodaatinaa jedhe. Sagalee diina keetiin dhagayin gooftaan fuula kee dura jira waan ta'eef. Inni waan si rakkise, waan sitti ulfaate sana ofii isaatii irra adeemaa gara kee dhufa. Dhageettiin kee gara sana ta'utu irra jiraata. Phexroosii gooftaadhaanii galaanarra deemaa na ajaji jedhe gooftaan galaanaan irra deemi qotte. Phexroosii galaanaan gaafa gadi nyaatame illee gara gooftaatti iyyateen harka koo na qabi jennaan qabee keessaa baase. Yooma qixatti jirtu muddama ofii isaatii qabaate muddama sana hin dhaggeeffatin. Gooftaan muddama kee irra caala. Gooftaan dukkana kee irra caala. Gooftaan dadhabbii kee irra caala. Gooftaan lola diina keetirra caalee mo'icha siif kenna waan ta'eef. Kanaaf sagalee diinaa hin dhagayinati. Inni sadaffaan maali? Kan keenya garasitti yaaduudhaa fi sagantaa Waaqayyo si wajjin qabu beekati. Du'a si oolchee, si lolee, si falmee asii si ga'e yoo ta'e ammallee ati sagantaa si wajjin qaba Waaqayyo. Sagantaa Waaqayyo si wajjin qabu guddaadha. Waa'ee Eeliyaasiin xiqqoo dubbadha. Eeliyaas iddoo ga'ee garasitti yaaduu dadhabe. Maaltu jira ture? Iddoo Eeliyaas ga'ee garasitti maaltu jira ture? Inni jalqabaa nyaata harka Waaqayyo keessaati. Kutaa ammaa yoo dubbistanii nyaatatu harka Waaqayyo keessaa isaaf kenname. Nama allaatti hirkaa nyaatee du'a kadhate. Nama haadha hiyyeessa harkaa nyaatee du'a kadhate. Waaqayyo nyaata harka isaatii isaaf erge. Ilaa nyaata harka Waaqayyo keessa. Lammaffaa maaltu jira ture? Dibee moosisuutu jira ture. Macaafa moototaa isa jalqabaa boqonnaa 19 lakkoofsa 19 hanga 21 onnaa dubbistanii waa'ee isa Eliyaasiin booddeedhaan raajota ka'aniiti. Elsaa'iin dibee, Ye'uu dibee, Azaa'eliin dibee mana
Ezaabeel irratti kanaanan ijaabaa jedhe Waaqayyo. Dibanii moosisu duuka buutuu qabaachuu kana dura isaa jira ture. Kana dura isaa jira ture. Inni lama sadaffaan maal? Diinota isaa booji'uudha. Diinota isaa booji'uudha. Isa lammaffaa mootota boqonnaa 1:1-18. Inni arfaffaaf inni guddaan immoo maali? Gara Waaqayyootti ol ba'u. Ajandaa gurguddaa Waaqayyo sarkaa qabu kana isaa wajjin biixaan baasuu qabu kana dhiisee wanti Eliyaasiin kadhatu waa'ee du'aati. Ajandaa Waaqayyo nu wajjin qabu humna keenyatti safarama miti. Haala nuyi keessa jiru safarama miti. Beekumsa keenyatti safarama miti. Diinagdee keenyatti safarama miti. Ajandaa Waaqayyo nu wajjin qabu waaqummaa Waaqayyootti safarama. Namni foonii danda'ee ol hin ba'u fooniin Waaqayyo garuu Eliyaasiin gara ofii isaatti fudhate. Hin danda'ame Waaqayyoof. Iddoon inni du'a jedhetti nyaata nyaachise hin danda'ama Waaqayyoof. Nama ifa manaa godhaa malee nama dubartii tokko yookiis obboleettii tokko nama baqateeti loltoota 50 nama 150 abiddatti waamee fixe. Namni sun dhumuun gaarii achuu koo miti. Waa Waaqayyo isaa wajjin qabu sana ajandaa sanaaf jedheen malee. Egaa na dhagaa ijoollee Waaqayyoo. Si wajjin Waaqayyo bakka ati geesse garasitti ajandaa guddaa qaba. Ajandaa guddaa. Ruutii qarmii funaantu garasitti badhaadhummaa agarti turte. Isa qarmii funaantu maasii ormaa keessa isa gugguuftu tun ta'in qarmii garasitti badhaadhummaatu itti mul'ata ture. Waa'ee Ruuti yoo dubbanne baay'ee yeroo dheeraa gaafata. Ruuti sanyii warra Mo'aabi. Hin yaadamtu iyyuu. Hin yaadamtu. Orma garuu Ruuti ishee qarmii kana garasitti Waaqayyo ajandaa addaa qabaa. Qarmii kana garasitti badhaadhummaa jira jette sana seenaa ishee gaafa dubbistanii Waaqayyo toora warra fo'amoo ta'an, toora warra macaafa qulqulluu keessatti, toora galan keessatti macaafa Ruuti jedhamte caafamte. Waan guddaa akkasii qaba Waaqayyo fuula Ruuti duratti. Isheen qarmii dandeesse, bu'aa bayii jireenya qarmii dandeesse, gadda lafa onaa qarmii keessaa dandeesse, maqaan ishee kunoo caafata qulqullaa keessatti caafama. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'a keessa dhaabateeti gammachuu du'a garasiisanaa arge. Ibroota boqonnaa 12:1 kaastee dubbistanii Yesuus Kiristoos gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jecha fannoo irratti du'uu obsaan danda'e jedha. Waan fannoo irratti du'aa jiru sanaa maal arga ture? Fannoo sana garas gammachuu guddaa arga ture. Isa ilaala ture. Isa ilaala ture. Har'a waan keessa jirtu hin ilaalin isa garas balbala jira. Isa garas moo'icha jira waan ta'eef. Akka jedha sagalee Waaqayyo. Iyyoob boqonnaa 42:12 Waaqayyo bara jireenya Iyyoobii isa gara booddee isa duraa caalaatti ni eebbiseedha. Barri Iyyoob inni darbe maal ture? Bara ijoolleen isaa dhuman, bara gaalonni isaa dhuman, bara harroonni isaa dhuman, bara haati manaa isaatti tortorteetta jettee isa jibbite. Isa dabarseeti Waaqayyo. Jireenya isaa sana garasitti bara Iyyoobiin ni eebbiseedha. Ijoolleen isaa dachaa ta'anii, gaalonni dachaa ta'anii, harroonni dachaa ta'anii. Dachaa godheef Waaqayyo. Dachaa godheef Waaqayyo. Ilaala obboleessa obboleetti dubbii Waaqayyoo kana kan dhageessan. Waaqayyoo afaa bara keetii sana eebbisa. Iddootti geesse kana garasitti Waaqayyo eebba qaba. Balbala qaba. Abdii kutachuu dhiiftee kaatee dhaabachuu. Abdii kutachuu dhiiftee humna godhachuu. Isaayyaas 43:19 akka jedha. Waan darbetti yaada keessan hin hidhinaa. Isa darbettis hin qabamina. Ani Waaqayyo kunoo waan haaraa nan godhaa jedha. Waan haaraa Waaqayyo nu garasitti godhu arguudhaafi wantoota nu miidhan sanatti yaada keenya hidhuu dhiifne waan Waaqayyo kana achitti godhu sana yaaduu danda'udha.
Jireenya kee keessatti guyyaa kee kaleessaa utuu hin ta'in Waaqayyo guyyaa kee har'aaf sagantaa qaba. Guyyaan kee borii guyyaa badhaadhummaa kee baatee dhufuudha. Guyyaan kee borii guyyaa siif Waaqayyo gidduutti walitti dhufeenya jabaa uumuudha. Namoonni waa'ee guyyaa kaleessaa utuu haasa'aniitti guyyaa kaleessootuun akka godheera ta'e, dheengaddootuun akka godheera ta'e, utuun akkasitti baradheera ta'e jedhanii isaan raadisu. Garuu inni darbe darbeera Waaqayyo waa isa darbeetiif komeen qabu. Garuu waa isa har'aatiif immoo si wajjin sagantaa qabaachuu barbaada. Waaqayyo waa isa darbeetiif si himatu. Isa har'aa garuu akka irratti hojjettuuf si jajjabeessa Waaqayyo. Ilaa ijoollee Waaqayyo. Iddoo ati geesse garasitti Waaqayyo balbala banamaa qaba. Jireenya Phexros mana hidhaatti galee gaafa yaadannu Phexros mana hidhaatti galee kophee isaa baafatee qabattoo isaa ofitti hiikee loltoota gidduu ciise. Maaliif Phexros maaliif akka godhe? Akka kaleessumtii Yaaqoobiin fuudhee qaleera Heroodis. Qaleera balleessira jireenya Yaaqoobiin. Gaafa mana hidhaatti galee anis carraa Yaaqoobtu na qaqqabaa jedhee yaade. Yaaqoob fedha waaqootaan gara waaqoo sassaabame. Phexros garuu akka Yaaqoobiin ta'uu hin qabu. Kophee isaa baafatee mudhii isaa irraa qabattoo isaa hiikkatee ciisee jedhaan. Waaqayyo ergamaa isaa ergee yeroo inni kophee kee kaa'adhu mudhii kee deebisii hidhadhu jedhu Phexros hin rafa ture. Hin barre ture jedhaan. Ergamaan Waaqayyoo Phexrosiin waamee mana hidhaa keessaa fuudhee baasee karaarra ga'ee gaafa jalaa miliqee jedhu Phexros akkana jedhe. Edaa Waaqayyo ergamaa isaa ergee na baasee jedhe. Ani wanti guddaan na dhibu achi keessatti maal? Nama Waaqayyoo ergamaa isaa ergee isa baasuuf jedhutu irriba cimaatti qabamee jira. Mana hidhaa kana garasitti balbala banama jedhee yaada. Ambor nan jiraadha jedhee yaada. Obboleessa koo yoona eessa jirtaati? Maal keessatti abdii kutatte? Obboleettii koo maal keessatti abdii kutatte? Waan ati gabaabaadha jettu dheerate? Waan ati raafaa ta'a jettutu duwwaa ta'e? Waan ati baradheen nama guddaa ta'a jettutu ta'uu dide? Ani afaan Waaqayyootiin sitti dubbadha. Waaqayyoonni Phexrosiin furtuu malee mana hidhaatii baase. Waaqayyoonni Phexrosiin utuu loltoonni isa eeganii achiisa baase. Siif ajandaa guddaa akkasii qaba. Ati ka'i mudhii kee dadhu. Ati ka'i kophee kee kaadhu. Ati ka'i fuula kee duratti ilaali. Fuula kee duratti ilaali. Waa dubbadheen fixa. Sabni Israa'el utuu deemanii galaanatu karaa dhowwatee Waaqayyo galaana gargar kutee ceesise. Utuu deemanii lafa onaatti ba'anii lafa onaa irratti maannaa buuse. Utuu deemanii mootota Amoorota, Yibuusota, Gershotaatti ba'an. Mootota kana duraa lole Waaqayyo. Utuu deemanii Iyaarikootti ba'anii Iyaarikoo caccabse Waaqayyo. Ani misiraachoo guddaa sitti. Iddoo ati geesse diinagdee keetti ol yoo ta'e Waaqayyo waliin miti. Iddoo ati geesse lafa onaa yoo ta'e Waaqoo lafa onaa irratti deebi'a. Iddoo ati geesse bu'aa bayiidha yoo ta'e bu'aa bayii kanaaf Waaqayyo furmaata qaba. Ati kan geesse garasitti yaadi. Waaqayyo humna keeti. Waaqayyo jabina keeti. Waaqayyo aangoo keeti. Waaqayyo beekumsa keeti. Guyyaan borii guyyaa addaadha siif. Waan darbe dhiisi Waaqayyo waan haaraa godha. Waan darbe dhiisi Waaqayyo balbala qaba. Haala keessa jirru keessaa kaanee kan geenye garasitti yaaduudha. Nama du'a kadhateef ol ba'uu ayyame Waaqayyo. Du'aan kadhatin, booddeettafuun kadhatin, salphinaan kadhatin Waaqayyo borii keetiif balbala haaraa qaba. Kan geesse garasitti yaadi. Iddootti geesse kun siif Waaqayyo gidduutti yaadannoo guddaa borii keetiif immoo balbala isa jalqabaati. Miiraa fi jalqabaati. Waaqayyo humnaaf jabinaan aangoo isaatiin olaantummaa isaatiin karaa keessan isa hafe kan geessan kana garasitti balbala banee warra galataa sinaa taasisu ammallee Waaqayyo waa'ee keetiif ajandaa guddaa of harkaa qaba.
isa dhageenye Waaqayyo dubbii isaa nuuf eebbisu sagalee Waaqayyo kun isin keessatti hojjetu. Maqaa Yesuusiin Ameen.